Diyoon amma asirratti argaa jirtan kun biyya Taayilaand keessatti waan tahamedha. Waan ajaa'ibaa jechuudha namoonni jechuudha amantaa garaagaraa hordofan jechuudha namni islaamaa ta'e qofa waan kan hundarraa najaa bahaa jiru. Alhamdulillah rabbil aalamiin nimaa rabbiin nutti arjoomee islaamummaa tanaan bakka waan hedduu irraa bilisa baanee jira. Alhamdulillah rabbil aalamiin seera rabbiin tumee nu ergiin alhamdulillah nagaa baanee jirra jechuudha. Garuu fiiyyuu isin amma argaa jirtan tuni kunoo akkuma gartan aroostichi akkuma fuudheen du'ee jennaan akkasumatti isaanis aruusitti siisan akka namni biraa hin fuuneef seera haaree baasanii jechuudha. Intalti gisee jaarsii irraa du'e yoo inni ilmaan hin qabne ta'e jaarsuma wajji awwaalamti yaani jaarsaa wajjin awwaalanii jiran jechuudha. Wanni kun kan taa'ame biyya Taayilaand keessatti waan taa'amedha waan nama ajaa'ibudha. Subhaanallah ilaaziim subhaanallah waan akkanarra hedduu takka magambanna rabbiin keenya qulqullaa'ee jira. Namni amantaa islaamaa hin hordofne namni Muhammaditti hin amanne namni Qur'aana hin beekne namni hadiisa hin beekne namni islaamummaa hin beekne haala kanaan uummanni kiristaanaa waan akkanaa keessa hedduu takkatti dararamaa jira jechuudha. Seera fi baasanii seera fi mataa isaanii baasan akkuma argaa jirtan biyya keessatti waan ajaa'ibaa kan ta'u ture namu harkatee jirtan jechuudha. Biyya keessatti nama fuudhanii jechuudha reeffa fuudhanii lafee baasanii mana keessa kaayatanii sijaaraa fi dahabatti uwwisuudhaan wanni kun taa'amaa jira jechuudha. Garuu kun waan nama ajaa'ibaati.